Mucayyoon kun yeroo ammaa keessatti biyya Beeruuti Liibineenii jedhamu keessatti addunyaa kanarraa lubbuudhaan darbitee mana yaalaa keessatti kan ishiin argamtu. Ashamaa ariika fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuutti nan barbaada. Nagaan baasee nagaan gara biyya ofiitti kan nama galchuu danda'u rabbi qofadha isiniin jedha. Waaqayyo inni biyya keenya irraa nagaan nu baase nagaan gara biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jedha. Namni gaafa biyya isaatirraa ba'u nan du'a jedhee miti hojjadhee of jijjiiree maatii koo jijjiiree jireenya barbaachisuun jiraadha deemeen hojjadhee deebi'aa jedhee karoora hedduu qaba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee karoora qabatan sanatti nagaan hojjetatanii akka galan kan nama deebisuuti danda'u rabbi tokkichadha. Sababa garagaraa kanaan lubbuun namaa addunyaa kanarraa darbiti isiniin jedha. Egaa obboloota koo haaraa kan taatanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama akkasuma viidiyoo kana like gochuudhaan hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jedha obboloota koo. Mucayyoon kun iddoon ishiin argamtu Beeruuti Liibineenii keessatti jechuudha. Akkuma beekamu yeroo darbe keessatti jechuudha wal waraansi Israa'elii fi Iraan gidduu ture jechuudha. Yeroo sana keessatti mannoonni hedduun akkasuma immoo namoonni illee lubbuu isaanii darbee ture, qabeenyi hedduun illee barbadaa'aa ture. Dhiyeenya akkas ji'a lama jechuudha erga nagaan bu'ee. Mucayyoon kun dhalattuu godina kibbaa Wallisoo jechuudha. Kan ishiin keessatti dhalattee guddattee biyya Beeruut kana kan dhufte maqaa ishii immoo Hadaanuu Maamuyyee jedhamti jechuudha. Mucayyoon kun erga boqottee jechuudha ji'a 4 darbitee jirti jechuudha. Mana yaalaa keessa reeffi ishii kan jiru. Manni yaalaa Beeruut keessatti ishiin keessatti argamtus immoo mana yaalaa Araare iddoo jedhamudha jechuudha. Namoonni deemtanii ilaaluutii barbaadanii deemtanii illee mucayyoo kana reeffa ishii ilaaluutii dandeessu. Akkasuma immoo mucayyoon kun jechuudha ji'a 3 irra darbitee jirti jechuudha. Erga boqottee garuu reeffi ishii illee gara biyyaa galuutii hin dandeenye jechuudha. Firiijii keessa galeetuma amma yoonaa ta'a. Sababni gara biyyaa reeffi ishii galuutii hin dandeenyeef immoo jechuudha maatiin biyyaa reeffa gara biyyaa galchuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha maatii ishii reeffi mucayyoo isaanii erga jiraashii gara biyya isaaniitti deebi'uu dadhabdee mucayyoo kun reeffi ishii gara biyyaatti galee tooyi akka awwaallatanii waan barbaadanii fi humni isaanii immoo reeffa kana galchuu waan hin dandeenye fi gara saba isaaniitti iyyachaa akkasuma immoo imbaasii Itoophiyaa biyya Liibineenii keessatti argamu akka bira ga'uuf jechuudha kan isaan dubbachaa jiranii. Imbaasiin gara biyyaatti reeffa mucayyoo kanaa fuudhetii akka galuufi jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana share gochuudhaan dhimmi qaamni kun ilaallatu biraan akka geessan isiniin jedha. Maaliif mucayyoon kun kan boqottee ji'a 3 darbitee jirti garuu hanga yoona maatii ishii jechuudha gara isaanii rarra'ee jira jechuudha. Reeffa mucayyoo isaanii akka galuufi karaa eegati jechuudha. Mucayyoo isaanii duutee ishiiyyuu reeffa ishii ijaan arganii awwaallachuuf jechuudha. Gara haadha immoo hin beektu isiniin jedha. Haati ishii nagaan baatee nagaan naa galchiti mucayyoon koo jettee gara biyya namaatti ergattee reeffumti ishiiyyuu ji'oota baay'ee akkasii kana hospitaala keessa jechuudha kan inni ta'aatii jiru isiniin jedha. Kanaafiyyuu namoonni gargaaruullee hin dandeessu ta'e karaa dandeessaniin qabeenya keessaniin illee gargaaruutii dandeessu. Iddoo reeffi ishii jirullee dhaqxanii ilaalu akkasuma immoo namoonni imbaasii Itoophiyaa kan Liibineenii keessatti argamutti illee dhiyaatanii adaraa keessanii mucayyoon kun reeffi ishii akka gara biyyaa galu taasisaadha isiniin jedha. Adaraa sagalee waliif haa taanu isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudha fi hedduu tokko kan nama gaddisiisu isiniin jedha. Waaqayyoo obboleettii keenya kana lubbuu ishii haa maaru isiniin jedha. Obboloota koo namni hojjatee dafqee arramoo boruun galee biyya kootitti boqodhaa jireenya haaraa yoomin jiraadhaa yooman dhala godhadhaa yooman gaa'ela dhaabadhaa yooman immoo bakka isaan hojjadhe kana taa'ee hafuura galfadhee to'i taa'ee waaqayyoon galateeffadhee jireenyuma bareedaa isaa jiraadha laata jedhanii
otoo hawwanii jechuudha kaayyoon namaa kan ishiin karaa irratti aftu isiniin jedha. Ba'anii karaatti afuu ba'anii karaatti citu rabbiin nama haa baasu isiniin jedha. Adaraa keessan jabaadhaa waaqayyoon illee kadhadhaa isiniin jedha. Mucayyoon kun kan ishiin boqottee sababa lola sanaatiin jechuudha namoota miidhaman akkasuma immoo qabeenya miidhama sana keessatti kan ishiin boqotte jechuudha malee rakkina karaa madaamitiin dhufu yookiis immoo darara maatirraa ni miti jechuudha. Waaqayyo jechuudha gaafa biyya lafaa kanarraa nama kaasu ka sababuma waan ta'eetiin jechuudha addunyaa kanarraa kan nama kaasuuni maaliif namoonni baay'een karaa hedduudhaan gaafa boqotanii yeroo ishee doongee yeroo isaa otoo hin geenye jedhu garuu waaqayyo waan ittiin addunyaa kanarraa itti sochoonu nuti guyyaa keenya hin beekne malee nama hundumtiyyuu jechuudha akkamitti akka addunyaa kanarraa godaanu sababa kaa'eef jira siniin jedha. Kanaaf lafa jirrutti immoo nagaan baanee nagaan akka maatii keenyatti deebinee gallu maatiin keenyallee nagaa akka nuuf ta'anii waaqayyoon jabeessinee haa kadhannu siniin jedha. Gara waaqayyootti isaa deebinu uumaa keenya naa yaadannu yeroo baay'ee jechuudha yeroo fayyaa qabnu keessatti yeroo humna qabnu keessatti uumaa keenya yaadannu jechuudha kan akkuma barbaannetti kan nuti jiraannu foon keenya gammachiisuudha wantoota argine hunduma biraa hin hafnu garuu jechuudha foon keenya kun guyyaa rabbi biyya lafaa kanarraa foon lubbuu keenya fudhatutti foon keenya kun nu ganuu danda'a. Yoom akka biyya lafaa kanarraa deemnu hin beeknu walillee jibbuu haa dheefnu hamma jirrutti bakka jirrutti gola jirru hunduma keessatti gaarummaa waliif haa yaannu qajeelummaa waliif haa yaannu siniin jedha. Kanaaf iyyuu obboloota koo obboleetti keenya lubbuu ishee amaaru siniin jedha. Isinis jabaadhaa waaqayyo sun haa jabeessu hojiin illee kan isinitti baay'atu siniin jedha. Egaa waaqayyoon lafa jirtanitti kadhadhaadha uumas wajjin haa ta'u siniin jedha. Turtii keessa waan na wajjin taasiftaniif guddaa galatoomadha. Dogoggorri yoo jiraate immoo asumarraan na of kalchaa siniin jedha. Yaada keessan immoo koomentii godhaa siniin jedha obboloota koo. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti guddaa isaa isin jaaladha siniin jedha. Turtii gaarii.